gadi balqafanna. Asittu. Maaliif jennaan inni tolu batti siqeeti. Anaan hin morkine. Waa kan bareeda. Hai. Bye. Akkam nagaadha. Jirta. Maal gootamee asii maaltu sitti dhaga'ame? Akkamitti ilaaltame? Waan qabduraati qono afiifsi. Maaltu sitti dhaga'ame? Akkam jechuun ana wajjin jiraachuun gammachuudha yoo jettu maal jechuu keedha? Aishi ani siif nama akkamiiti mee? Ati anaaf moo? Ariyaatu achitti koo bakka waan hin beeku rabbi jedhe. Akkamitti na ilaalta? Ariyaatu gaala. Siif mee maal fa'aa otoo raawwadhe sitti toluu danda'a? Anaaf moo? Ariyaa dhugaataati amanamti taatee bicha kana bicha sirraa dhugaa. Yeroo hundaa akkuma ammaa kana. Dhugaa dubbachuuf jennaan galatoomii garuu ani hagasii siif hin ta'u maaliif jennaan nama waan baay'ee si ooles miti. Ani nama dirqama waa nama oliin yaada walii hubachuu wantoonni ani sitti nimi yaada koo hubachuu anaaf gahaadha. Dhugaa kee jettee inni tokkoffaan akka obboleewwaniitti wallaallee yeroo dhiphinaa wal cinaa dhaabbachuu yeroo gammachuutti wal cinaa dhaabbanne wal biratti argamuun namatti tola. Uti dhufti jaama kee lukkistee mi? Rabbe. Uy yoomin argeen. Baama lukkee. Yeroo silaalan jiru. Kala sergaara naa ta'e hin barbaada sinis keedhu. Maashi qalam hordoftoota fi kabajamtoota fi jaalatamtoota dhugaa dubbachuuf jennaan ani obboleettii kiyya kabajamtuu fi jaalatamtuu kan taate obsee jedhamti. Kan yeroo hundaa na waliin dhibbattu kan iccitii kiyya itti meeccitii naaf qooddattu ishiidha. Dhugaa dubbachuuf jennaan nuti kan jiraannu akkuma argitanii jireenya biyya ormaa keessa arrakinoo sagantaa guutee yaamtee kootu yeroo hundaa mana ormaa keessa hojjettaa in hojjettaa kanaafuu kootu hojjettee boqonnaadhaan na fuutee deemte akkuma isinitti midheen gada mana hin jiru jedhee isinitti waan hin tureefu sanaaf iddoo kun bashannanaa kana iddoo akkasitti bareedu kan markaba kana bira na fuutee na dhuftee na bashannansiistee baay'ee tokko na gammachiistee isiniin jedha obboloota kiyya. Dhugaa dubbachuuf jennaan ani hiriyaan akkashii nan argadha jedhee si yaadu maaliif jennaan dhimma kee dhimma shirri gootee naaf dhibbatti kan na cinaa jiraattu ishiidha kan waan hundaanuu na jajjabeessitu ishiidha. Garuu namoonni ammaa yeroo tokko wanta si godhaniin wanta cinaa kee dhaabbatanii ajajoos jabaadhu siin jedhaniin dhugaa dubbachuuf jennaan waan hin jedhu hin beeku deebi'anii booddee itti si waqqasan. Garuu hiriyaan akkas otoo hin taane hiriyaa jechuun namaaf kan hubattu kan yennaan dogongore na gibsitu na deebsitu. Kanaafuu anis jaalatamtuu obboleettii koo kabajamtuu wajjin har'a iddoo kanatti argamee jira. Akkuma argitan immoo iddoon kun iddoo bareedaa akkuma ilaaltan Beerut keessatti argamna. Iddoon kun maal jedhama? Iddoo akkas jedhama maqaan isaa iddoo kanatti argamaa jira. Akkuma argitan markabni jira maqaan isaa Ayibaa. Amma kan Beerut Dubaay fakkaachuu kottaa. Kanaafuu sponsora siniif taana. Amma gaa'ikuu jechuun warri kana argitan. Maaliif jennaani ijoolleen Oromoo ijoolleen mana madaamii keessa hojjettu akkasitti iddoo itti bohaaru hin jiru mitiire. Kanaafuu nuti immoo galata gooftaa yeroo hunda hojjechuun immoo boqonnaanis fudhachuun nama hin barbaachisa waan ta'eef boqonnaa fudhannee sammuu keenya bohaarsinee iddoo bashannanaa kanatti argamne isiniin jedha obboloota kiyyaa. Mee obboleettiin kiyya kunoodhaam jii maal jettee
yaada qabdu xiqqoo yoo nuuf qoodde beeti yaada kee nuuf qoodde maasitti fakkaata guyyaan irraa akkamitti dabarsitee akkamitti oolte. Dhugaa dubbachuudhaaf ani wanta si godhe tokko illee hin qabu. Gaarummaan ofiidha. Hojiin gaariin ofii keef deebisee siif kaffala waan ta'eef dhugaa nama kamiyyuu akka keetti jaalladha. Waaqayyoon isa sana nu barsiise. dhugaa Ani wanti si godhe hin qabu. Biyya hombaati biyya baqaa keessa irraa nama nuti dhiyaate akka obbolaa kootti ilaala. Obbolaa wajjin gara haadha keessaa dirqama tokko taatee dhalachuu miti. dhugaa Kanaaf immoo ani si argachuu keetti carra qabeettiidha. Yeroo tokko namni si bira jiraatee fi namni si bira jiraatee duwwaa taatee waan sitti dhagahamu jira kan yaada keessi hin beekne. Yeroo haasoftuullee namni hanga dhumaa si dhaggeeffatu hin jiru beektaa yeroo kanatti baay'ee ulfaata. dhugaa Immaraattee mucaan kun nagaa hin qabdu hoo baay'ee haasofte akkasiin jiran beektaa namni si dhaggeeffatu na muraasa. dabalatalleen ati yoo iccitii kee baastee itti himte yoo rakkina kee itti himatte yoo gammachuu keessan itti himattellee namoonni sitti inaafanillee ni jira. Fakkeenyaaf kaleessa rakkattee yoo rakkina san keessa baate rakkina ati keessa baate sanitti namoonni gammadan ni jira. Namoonni yoo ati gammachuu keessa jiraate sitti gaddan ni jira. Garuu ati immoo isaanirraa adda kan naaf taatedha anaaf. Akkuma silas dura siin jedhe ani siif jedhee osoo hin taane ofii koodhi. Gaarummaan ofiif nama fayyadamti. Ani yoo dura nama gaarii barbaadurra ofiitiif nama gaarii taatee hoggaa argamte wanti hundiyyuu kam dhufeef ameen jettee hin fudhatta. Kan deeme immoo hin gaggeessa. Mitire? Kanaaf jennaan hundi keenyaayyuu keessaayyuu warroonni biyya baqaa jiru kun utoo hubannee hoggaa walitti dhiyaanne utoo ziraami nama wal gargaarree wal hubannee yaada walii hubannee baay'ee sinirra. Ani yordii jechuun yoo naarees kan itti himudha yoo gammades kan itti himudha. Yeroo naareetti gaaris dubbadhee fatis dubbadhee na dhaggeeffatti. Tariiti yoonni wanti taane dubbadheefi yeroo isaaniitti deebiinaaf laatu sanaan boodaadha eegantis gabbaayee akkasii miti barra akkanaan humnaan jiru. Kanaaf ishee caalaa immoo ani ishee daawwat baruun koo ishee arguun koo anatti carra qabeettiidha jedhee ofii koo yaada. Kanaaf galatoomuu odeeffannoo yeroo hundaa immoo amalli keenya jijjiiranii dhaabbannaan kee akkasumas akkuma amma jirtu kanatti taafutu ofitti boonii jabduudha jabaadhu. Kanuma isin jedhu. dhugaa dubbachuutti obboleettii koo dhugaa dubbachuutti anilleen akkasuma wanta sii ta'e tokko hin qabu garuu ati anaaf oolma kee deebisee hin fixu akkuma beekamu garuu kan wal barre ollaanidha biyya tokkollee naa taanu malee akkuma kana mana amantaa keessa tajaajilu wal barree erga wal tajaajilee wal barreen booda garuu hiriyaa dhugaa waliif ta'an yeroo hundatti cinaa kee jirti dhugaa dubbachuuf jenna ani garuu hiriyaa akkasii hubattuu akkasii obboleettii akkasii obboleettii naaf dhimmamtu argachuu gootti baay'ee carra qabeetti dhadhee tayyaadha. Maaliif jennaani namni ammaa yoo ati iccitii kee itti himattu waan akka ati isaanii ol jirtutti si hubatan waan ta'eef garuu isheen anaaf caala dhibbatti ofii isheetti dhiiste. Kanaafuu anis obboleettii jaalatamtuu fi kabajamtuu akkasii argachuu gootti baay'ee gammaduudha baay'ee eebbifamtuudha. Akkanumatti immoo Waaqayyoon haga jireenya biyya ormaa keessa jiraannu kanatti jaalalaaf tokkummaa nuuf kenne. Fuula durattis Waaqayyoon immoo mana isaa keessa akka tokko wajjin tajaajilu abdiin qabaa isin jedha obbolota kiyyaa. Kanaafuu kabajamtuu jaalatamtuu obboleettii koo kana baay'ee fi jaaladhuu fi kabaju obsee wajjin guyyaa irraa oolman keenya akkas ture oolmaa bareeda akkanaa kana ture. Kanaafuu warroonni akka kiyyaatti hiriyaa akkatti si gammachiistuu fi dasseettanii isin oolchitu isiniif haa kennu isiniin jedha nagaa nuti raayii. Yeroo hundaa hoggannu yaaddan koomentiiin barreessaayi. Koomentiiin barreessaayi jaalala keessa isiniif haa baay'isu nuun jedhaayi. Warri hiriyaa qabdan immoo cimmi qoradhaa too wal jabeeffadhaa too qabadhaayi isiniin jedha baa isin jaalannaa isin kabajnaa. Baay maatii yordii. Kayo kaba biyyan kaba lamuman ko samida kana bitin shada
qabdu waan hundishee kan galgala rabado abdiin kiyyaa jireenya isaa samiti cubbuu kiyyaa balleessa deegni isaati biyyaan qabaa lammummaan kuusa miidhaa kana biteen shaadaay jiraatadha kan faarfadhaa maqaasaan olol qabaa waaqni kan koona irratti gayyoo qabaa. Maqaa gaariin qabu maqaa guutuu ulfinni isaa kanatti hir'atu garuu gooftaan ifaman na yaadate biyyaan qabaa gatii danna dhuunfate waaqni kan koona irratti gayyoo qabaa. Kana humtee ufiikin fakkeessite gaafa barnees nama taatee kan dhufte galbee keerraat kan katabde maqaa koo naaf ulfaadhu